Ashama harka fuunee akkam jirtu hordoftoota Caffee Miidiyaa oduu yeroo kanaaf jennee qabannee isiniif dhiyaanneerra aga xumuraatti nu waliin turuun nu hordofaa affeerraa keenya kabajaadha. Muummichi ministeera Abiy Ahmed Xaaliyaanii magaalaa Roomitti badhaasa Agriikoolaa Meedaal jedhamu argatan. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed mul'ataa fi gaggeessummaa wabii nyaataa mirkaneessuuf qabaniif badhaasa dhaabbata wabii nyaataa addunyaa FAO irraa argatan. Badhaasichi Xaaliyaanii magaalaa Roomitti kan gaggeeffame yoo ta'u, badhaasni kun FAO Agriikoolaa Meedaal jedhamuun waamama. Haala ariitiin jijjiirama jiru kana keessatti qamadii oomishuunii fi ga'uuf alaa galchuu dhabuuf kalaqa isaan itti fayyadamanii fi cichoomina agarsiisaniif badhaasichi akka kennameef ibsameera. Muummichi ministeera Abiy Ahmed badhaasicha bakka gaggeessitoonni biyyoota adda addaa bakka buutonni dhaabbilee idil addunyaa fi hawaasni dippiloomatii jirutti fudhatan. Waggoota 5 darbaniif Itoophiyaan jallisii fi yeroo gannaan qamadii oomishuu qonna irratti jijjiirama guddaa akka fidde himaa turte. Itoophiyaan qamadii alaa galchaa turte dhaabuun biyyarra darbuun gara biyyoota ollaattis erguuf akka jettu himteetti. Muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed akkuma gara aangootti dhufaniin waldhabdee Itoophiyaa fi Eertiraa waggoota 12 ol lakkoofsee hiikuun badhaasa Noobelii nagaa bara 2019 argataniiru. Muummichi ministeeraa nagaa fi tasgabbiin biyya keessaa dhibuu waraana Tigraay fi raafama siyaasa biyyattii mudateen qeeqamanis gaggeessummaa kennaa jiraniin garuu badhaasa adda addaa argataniiru. Muummichi ministeera Abiy walgahii Roomitti gaggeeffamuun cinatti pirezidaantii Somaaliyaa Hassan Sheikh Mohammed waliin fuulaa fuulatti mari'achuu danda'u. Gabaasonni jedhanis bahaniiru. Walgahii Xaaliyaanii Afrikaa jedhamuun gaggeessitoonni hedduu irratti hirmaatan hariiroo Xaaliyaaniin biyyoota Afrikaa waliin qabdu kan itti cimsituu fi imaammata isheetti beeksiftu ta'uutu himama. Ameerikaa, Raashiyaa fi biyyoota Arabaa dabalatee biyyoonni Awurooppaa michummaa biyyoota Afrikaa waliin qaban cimsachuuf xiyyeeffannoon hojjechaa jiru. Torban xumurame kana ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Antoonii Bilinken waliigaltee fi hariiroo Ameerikaa jalqabdee akkamiin akka hojiirra oolaa jiru ilaaluuf biyyoota Afrikaa afur Ivory Coast, Naayijeeriyaa, Cape Verde fi Angoolaa daawwataniiru. Raashiyaan bara 2023 gaggeessitoota Afrikaa Moskootti affeerteetti. Ameerikaanis akkasuma Chaayinaan biyyoota Afrikaa hedduuf liqaa kennuu fi hojii misoomaan walitti hidhata cimaa qabdi. Birmadummaa Afrikaa siyaasaa fi dinagdee addunyaa keessatti qabdu haalaan dabalaa jiru. Nageenyaa fi ijaarsa mootummaa biyyaalessaa keessatti hirmaannaa dargaggootaa guddisuuf sosochiin biyyaalessaa jalqabame. Sosochiin kun kan mata duree Adwaan nagaa itti fufinsa qabuu fi mootummaa biyyaalessaa cimaa ijaaruuf jedhuun ifatti eegalameera. Sosochii kana ministeerri nageenyaa fi dhimma dubartootaaf hawaasummaa kan waliin qopheessan yoo ta'u, kaayyoon isaas hirmaannaa dargaggootaa nageenyaa fi ijaarsa mootummaa biyyaalessaa keessatti qaban guddisuuf yaadamee kan qophaa'e ta'uun himameera. Ministeerri deetaan ministeera nageenyaa Dr. Khaireddin Tazarraa waltajjii qophaa'e irratti akka himanitti sosochii kanaan dargaggoonni caasaa mootummaa gadi irraa eegaluun dhimmoota eenyummaa biyyaalessaa, duudhaalee fi dantaa biyyaalessaa wajjin walqabatan irratti ni gorfamu jedhaniiru. Kaayyoon sochii kanaas hirmaannaa waliigalaa dargaggoonni nageenyaa fi ijaarsa mootummaa biyyaalessaa keessatti qaban guddisuu akka ta'e ibsaniiru. Ministeerri deetaan ministeera dhimma dubartootaa fi hawaasummaa Munaa Ahmed Adwaan injifannoo Itoophiyaanonni waliin galmeessan kan yoomiyyuu hin dagatamnedha jedhaniiru. Kanaaf miira tokkummaa fi tokkummaa cimsuun mallattoo seenaa ifa kana dhaloota itti aanutti dabarsuun barbaachisaadha jedhaniiru. Dargaggoonni ilaalcha gaarii qabaachuun nageenyaa fi ijaarsa mootummaa biyyaalessaa keessatti gahee isaanii akka bahuu qaban hubachiisaniiru. Sagantaa sosochii irra jalqabe kana irratti hooggantoonni koree dhaabbii mana maree bakka bu'oota uummataa akkasumas bakka bu'oonni dhaabbilee naannoo fi amantaalee argamaniiru. Sosochiin kun hanga jala bultii kabaja ayyaana Adwaatti kan turu ta'uun ibsameera. Itoophiyaatti birmadummaa nyaataa mirkaneessuun badhaadhina biyyaa dhugoomsuuf xiyyeeffannoo hojjetamaa jiraachuu ministeerri muummee federaalaa Dr. Abiy Ahmed beeksisan. Dr. Abiy Ahmed wabii midhaan nyaataa fi dhiyeessii nyaata madaalawaa irratti hojii hojjetaniin dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti dhaabbanni nyaata qonnaa FAO meedaaliyaa Agriikoolaa badhaaseera. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed waltajjicha irratti argamuun haasa taasisaniin meedaaliyaa kennameef kabajaan fudhachuu isaanii beeksisaniiru. Itoophiyaan waggoota 5 darban wabii midhaan nyaataa mirkaneessuu fi waliin gahinsa nyaata madaalamaa irratti hojii hojjetteef beekamtii kennuu fi isaaf gammaduu dubbataniiru. Mootummaan Itoophiyaa beela guutumaan guutuutti dhabamsiisuu qofa osoo hin taane birmadummaa nyaataa mirkaneessuun badhaadhina biyyaa dhugoomsuuf hojjetamaa jiraachuu himaniiru. Itoophiyaan qabeenya dheedhii hin tuqamne haala qilleensa mijataa dargaggeessa hojiitti cimaa ta'e biyya qabdu ta'uu eeraniiru. Qabeenya kana giddu galeessa godhachuun misooma biyyaa tarkaanfachiisuuf falaasamni ida'amuu murteessaa ta'uu himaniiru. Waggoota 5 darban damee hundarratti hojiin hojjetaman dhaloota dhufuuf bu'uura kan ta'udha jedhaniiru.
Burkina Fasoon qamadii toonii 25,000 bilisaan Raashiyaa irraa argachuu himte. Ministeerri mootummaa biyyattii guyyaa jimaataa midhaanicha fudhachuu wayita mirkaneessanitti kennaan kanaan kennaa gatiin hin madaalamne jedhaniiru. Walitti dhufeenyi Mooskoo fi dhugaa duuguu gidduutti argamu kan cime erga waraanni fonqolcha mootummaa walitti aanu lamaan bara 2022tti aangoo qabateen kaase. Baatii darbe keessa Raashiyaan imbaasii ishee kan erga bara gamtaan Sooviyeet diigamee dhufame deebistee Burkina Fasootti bante. Akkasumas Burkina Fasoon warra koloneeffattoota duraanii kan ta'an Faransaay irraa fageessaa kan jirtu yoo ta'u bara darbee loltoonni Faransaay biyyattii akka bahan ajaje. Burkina Faso keessatti rakkoo cimaa addunyaa baay'ee dagatame akka ta'e dhaabbileen namoomaa ni dubbatu. Daa'imman umuriin isaanii waggaa 5 gadi keessaa kan nuusa ta'an kan quucaran ta'uu odeeffannoon UN ni mul'isa. Namoonni miliyoona 3 ol ammoo hanqina nyaataa cimaatu isaan mudateera. Biyya Afrikaa lixaa Tunis riphee loltoota Islaamaa waggaa dheeraaf turee fi namoota miliyoona 2 ol mana jireenya isaaniirraa buqqaaseen rakkataa jirti. Biyyattiitti manneen barnootaa 4 keessaa tokko sababa mana barnoota deemuun daa'immaniif beelaa ta'eef cufamaniiru. Sababii rakkina nageenyaa kanaatiin lammiilee fonqolcha mootummaa waraanni taasisee waggaa 2 dura gammachuun simatan illee garuu waraanni juuntaas waadaa milishootaa Islaamaa dhabamsiisuuf seenee hin raawwatiin hafe. Siriyyuu milishoonni bakka bal'aa biyyattii to'achuu eegalan. Pirezidaantiin Vilaadimir Puutiin yaa'ii bara darbe Piitasbargitti gaggeeffame irratti ture qamadii toonii 60,000 akka biyyattiif erguu waadaa kan seene. Raashiyaan addunyaa irratti biyya midhaan baay'inaan oomishtu keessaa tokko yoo taatu bara kana keessa toonii miliyoona 45 ta'u akka alatti ergitu raagame akka tilmaama US. Raashiyaa akkaan sababa waraana Yuukireen irratti banuu isheetiin wal qabate biyyoota Awurooppaa hedduun balaaleffamteetti. Afrikaa fi eessattuu michummaa ishee cimfachuu barbaaddi. Kooriyaan kaabaa qarqara baha biyyattiitti misaa'ilota kiruuz jedhaman dhukaaste. Kooriyaan kaabaa misaa'ila dhukaastu TV Kooriyaa kibbaa irratti kanaan dura ilaalamaa ture. Kooriyaan kaabaa misaa'ilota kiruuz jedhaman hedduu qaama bishaan qarqara gama baha biyyattii dhukaasuu waraanni Kooriyaa kibbaa beeksise. Biyyi kooministik boombii niwukilaraa hidhatte kun irra deddeebiin misaa'ila shaakaluun naannichatti muddama hammeesseera. Dilbata kana buufata doonii Siinpoo jedhamutti dhiyaaturraa kan dhukaafame yoo ta'u yeroo meeqa akka dhukaafamee fi gosti misaa'ilichaa maal akka ta'e wanti beekamu hin jiru. Roobi darbellee Kooriyaan kaabaa misaa'ila kiruuz tarsiimoof itti gargaaramtu haaraa fuul haawusaal 331 jedhamu shaakalaaf dhukaasuu tajaajilli oduu Kooriyaa kibbaa yoon haap jedhamu gabaaseera. Pyongyang misaa'ilii haaraa fi dirooniiwwan haleellaa qaama bishaanii jalatti raawwachuu danda'an kan boombii niwukilaraa baatu jedhamee yaadamu amajjii 2024tti shaakaluu beeksisteetti. Imalaan foddaa banuun kochoo xiyyaaraa irra deemee hidhame. Meeksikootti namichi foddaa xiyyaaraa yeroo balaa tasaa akka ulaa ba'umsaatti tajaajiluuf tolfame banuun kochoo yookaan goflaa xiyyaarichaarra osoo deemuu argame to'annoo seeraa jala oole. Namichi kun tarkaanfii kana kan fudhate wayita xiyyaarri gara magaalaa Guatemalaatti balali'uuf ture. Yeroo dheeraaf sochii malee dhaabbatetti. Xiyyaarichi osoo imaltoota qabatee hin ka'in ukkaamamee akkasumas imaltootaaf bishaan osoo hin dhiyeessin sa'aatii hedduuf dhaabbateera. Buufati xiyyaaraa idil addunyaa Meeksikoo sababa kanaan miidhaan imaltootarra ga'ee kan hin jirre fi namni gocha kana raawwate poolisiitti dabarfamee kennamuu ibsa. Namoonni namicha tarkaanfii kana fudhate waliin imalaa turan garuu namichi kun sirriidha jechuun ibsa deeggarsa waloon baasaniiru. Taateen kun kan mudate kamisa darbe naannawa sa'aatii 11 walakkaa irratti. Xiyyaarri Eer Meekoo ta'e magaalaa Meeksikoo irraa ka'uuf sagantaan qabame sa'aatii 3 erga darbee boodadha namichi karaa foddaa kan bahe. Barfannaan xiyyaara kanaa sababa rakkoo teeknika xiyyaaricha mudateen ta'uu fi xiyyaarichi suphamaa akka ture gabaafameera. Wayita imalaan kun hifatee karaa foddaa balaa tasaa ba'u xiyyaarichi jijjiiruuf karoorfame. Namichi kun ergasii maalirra akka jiru hin beekamu. Mana hidhaa jiraachuu fi dhiisuun akkasumas maaliin himatamuu akka danda'u ifa miti. Imaltoonni kan ammoo taatee kana kallattiin biraan ilaala. Barreeffamni harka imaltoota xiyyaarichaa keessa turaniin barreeffame akkas jedha. Imaltoonni balalii magaalaa Meeksikoo irraa gara Guatemalaa xiyyaara lakkoofsa balalii ama duwwaa 672 ta'een imalaa turan hunduu imalaan foddaa yeroo balaa tasaa banee nageenyummaa imalaa hundaa eeguuf ture. Deeggarsa nama hundaa qaba. Barfannaa fi xiyyaarichi keessi ukkaamamuun dhiphina hamaa uumee ture waan ta'eef rakkoon ture fayyummaa imaltoota hundaaf yaaddessaa ture. Egaan kabajamtoota hordoftoota caffee miidiyaa odeeffannoon yeroo kanaaf qabannee isiniif dhiyaanne kana fakkaata ture. Qophiilee keenyaaf wajjin turtii gaarii.